sirraa qabu shamarran biyya arabaa keessa jirtan qalbiitiin otoo hin jarjariin viidiyoo kana dhaggeeffadhu. Mucayyoon tokko karaa tiktokii kiyyaa dhuftee maaloo beetisi barbaadeen jira lakkoofsa keenaa ergiina jette. Anis lakkoofsa koo ergee fi karaa weesaappii uftee na dubbiftee maaloo mana ijaazaa yookaan mana boqonnaa ati ni qabdaayii jettee na gaafatte. Anis maali ati kana dura mana boqonnaa hin qabdu jedheen ishee gaafadhe. Ani ergan biyyarraa dhufee kontiraata mana madamiitii dalaguu jalqabeetii waggaa lama fixeen jira. Madamiin koo na jaallatti. Anis isheen jaalladha. Hojiin natti baay'atus hin jiru. Garuu hiriyaa koo tokko bakkeerraa kan hojjettu nan qaba ture. Yeroo hunda wajjin haasofna. Hiriyaan koo sunis guyyaa tokko damoosni kee mana madamiitii meeqa nyaatta jettee na gaafatte jennaan. Kuma tokko nyaadha waan ta'eef kuma tokkoon fudhadhaa jedheen isheetti hime. Isheenis maali ati gowwaadhaayi otoo bakkee kana dhuftee isa mana madamiiti ji'atti qarshii kuma tokko fudhattu bakkeerraatii guyyaatti qarshii kuma tokko fudhatta naan jette. Anis yommaa isheen akkas naan jettu baay'ee kana gammadee maa kanan dura natti hin himiniree jedhee jennaan ammas darbee hin qabu naan jette mana kontiraataatii na balleessite. Anis mana boqonnaa ishee gaafa naqu gaafa guyyaa lammaffaa fiddee dhiira na bukkee keessee haasofsiisii na jettee gara kushiinatti achi deebite. Mucaan sunis na qaqqabuu gaafa eegalu ofirra darbadheetiin gadi ba'e. Achii booda isheenis faana koorra dhufte maali ati faaraa wayiitii qarshii kuma tokko elekinoo kanuma dhagaa of dabarsaa jirta. Otoo mucaa sana haasofsiistee jiraatteeti qarshii kuma tokko fudhattaa borillee gara biraa yoo haasofsiiste qarshii kuma tokko fudhattaa. Kanuma hojiinii jettee mucayyoo sana gaafa isheen akkana jettu mucayyoon sun baay'ee aartee ani qaama kiyya gurguree qarshii kuma tokko fudhachuu dhufe otoo hin taane humna kiyyaan dafqee hojjedhee kuma tokko guyyaan fudhachuu dhufe malee ati kanaaf na waamtee ati kanaaf na baaftee jedheen ishee wajjin wal lulee. Achii booda ammas gara deebi'u waan hin qabneef gaafa guyyaa lammaffaa shayii danfiftee naa fiddee. Achii booda keessi kiyya waan na shakkeef maali ijoollee warra kaaniif maaf hin danfisnee jennaan ati keessummaadha naan jette. Achii booda anis shakkee ani shayii sukkaaraanii hin dhuguu hallichaan dhuga jedhee jennaan eshi haqeen hallichaa sii fida jettee gara kushiinaatti gaafa isheen achi deebitu anis faana isheerra suuta jedheen haqee barrii jala dhaabadhee ishee ilaale. Isheenis shayii sana keessa qoricha buuftee naafiddee gaafa isheen as deebitu anis ishee qabadhee warreebne jettee baay'ee boossee. Viidiyoon kun barumsa isinii ta'a jedheetiin yaada ijoolleen keenya jechuudha. Viidiyoo kanarraa akka waa barattan abdiin qaba jechuudha. Irraas barachuu qabdan jechuudha. Keessattuu jechuudha ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftaniitiin sooshaal miidiyaa kanarraan ijoollee barattanii warra ala keessa deemu warra carqii jijjiirrataa aspaaltii irratti aspaaltii hojii footoo ka'aa viidiyoo of waraabaa gallakkisuu kanneen jireenyi itti toleetiin hin jira isii akkanatti. Ani mana madaamii kana keessatti natsaannatiin qabu uffata barbaade uffachuu hin danda'u. Akkasumallee immoo mindaan isin naa kafaltu mindaa xiqqoodha jedhamtanii shawwadamtanii jechuudha. Ijoolleen keenya shawwadamtanii warri hiriyyaan taane horattan jechuudha. Warri hiriyyaan taanetti hidhattan hiriyyaa badduutti hidhattan jechuudha. Hiriyyaa san nama san intala Oromoo qofa waan taateef saba kee qofa waan taateef waan afaan kee qofa dubbatteef ittiin wal bartee sooshaal miidiyaa irraan ittiin wal barteetiin kottu bayii gaafa isiin siin jette ati maal jetteetiin bakka damoosni sii kafalamu bakka nagayaan jirtu bakka yoo dhukkubsatte dirqama isaanii fuudhanii siin deemanii si yaalan bakka seeraan teessee nagayaan osoo waa tokko sin tuqin osoo ati madooftee bakka seerruu isaan gaafachiisu osoo jirtu akkamitti baateetiin adagaarra buusta jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha warri waan kana karoorfattanis yoo jiraattan ba'uufis warri waan kana karoorfattanii jiraattan amma tiktookiin kan tolee tiktookiin marraa waa hunda haasaa jechuudha namni. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa maaliif jennaan of eeggadhaa ijoolleen keenya jechuudha of eeggadhaa. Ati yoo baate bar mana madaamiiti yoo baate manuma madaamii san hojjetta deebitees jechuudha. Sii galee obboleetti kiyya manuma madaamii san hojjetta deebitee ijoolleen immoo rakkinni isin qabee
manni sun isinii ta'uu dideetiin akka malee cinqamtanii dararamtanii yookaan dhiironni mana keessa isin rakkisanii jiraatan yoo dhiironni isaanii mana keessa jiraatanii bakka hin jiraame dhimma lubbuutiif waan jireenya keessaniif hin taane mana san keessatti yoo isin mudatu ta'e yookaan nyaanni hin jirre ta'e mana san keessa yookaan damoosni isin dhoorgatamu ta'e kanaaf ijoolleen kabadan yeroo baay'ee jechuudha. Garuu warroonni kuuwwan immoo warra gaarii ta'ee damooza kee seeraan sii kafalan warra sii wal ta'e amala kee jaallatanii si teessisan gaafa deemtee baddeetiin hin jette jechuudha. Takka dalagaa dhabdee mana ijaazaa sanitti gubatta jechuudha. Anamma ijoollee mana ijaazaatitti gubatanii as dhufanii ijoollee ala hojjetan as dhufanii jechuudha. Micattii hiriyaa xiyyaata hojii wajjaan na biraa galtee jennaan haga isiin deebituuf boqonnaa madaamin xiyyaa fidde jechuudha. Maaliif waraqata hojjechiisteetiin biiroorraa fiduu waan hin barbaadiniif maaliif micattii waan deebituuf haga isiin deebitu akka dalagaa na gargaartuuf fidde jechuudha. Yeroodhaaf dirqama manni isaanii nama lama barbaachisaa waan ta'eef micattiin maannaan jettii bakka jetti kana keessaa mukayyifni jiru kana keessaa nyaata hin qabnu birri keenya harkaa fixanne waan nyaannu hin qabnu kana keessaa walirra liqeeffannee akkanatti jiruun se'ini jiruu mana ijaazaa naan jetti jiruun se'ini akkanatti jirraa bara naan jetti waa baay'ee na taphachiiste jechuudha micattiin. Ati deebiteetiin kama mana madaamii sandala idoo ta'e maalumatu mana madaamiitti si baase. Obboleettii ataan fakkeenyaaf mana madaamii keessa birri 1000 yoo dalagaa jiraatte ala bayiitii kootu birri 1500 dalayda yoo jedhamteetiin hin baate jechuudha. 1500 gaafa dalaydeetiin hin jette garuu yookaan gabiin ati argattu 1000 takkaa mana kontiraataatti fudhattu sanuun geettu. Mana kiraa kafalta mana ijaazaa keetii erga ala baatee yookaan warra saniyyoo waliin ta'in dirqama gara biiroo deemtuu hin qabdu waan baddee jirtuuf gara mana ijaazaa deemta jechuudha. Mana ijaazaatiif hin kafalta. Nyaata keetiif hin kafalta. Kun yoo argatte yookaan gimmaasha argatte jechuudha. Sanuu yoo atta qoxxofatte jechuudha. Kanaaf deemtee bar sanuma ta'a jechuudha. Inni ati argattu ta'u mana madaamii keessa argattu san ta'a jechuudha. Mana madaamii keessa yoo jiraatte. Waa hunda isii danda'a. Nyaanni ka'isii, dhugaatiin ka'isii, wantoonni ati fayyadamtu, wantoonni shamarran barbaachisoonni fayyadamtu hundi mataa isii irra jechuudha. Kanaaf ati damooza kee ka fudhattu muluu seef godhatta takka maatii keetiif ergita jechuudha. Faayidaa keetiif oola jechuudha. Waci ittiin baastu. Gaafa gabbaate hoo wacimatu dhukkee sirraa kaasa jechuudha. Gaafa ala dalayte. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa bahuun dura maaliif akka baatan uf gaafachuu qabdan. Sammuu keessan uf gaafachuu qabdan. Isin baaftu sunoo maal dalaydeetiniin jiraataa jirti. Jireenyi isii akkam qorachuu qabdan jechuudha. Osoo hin bayin keessaayyuu odoo baataniyyuu ijoollee ganda keessanii ijoollee ittiin wal beeytan ijoollee duraan ittiin wal beeytan nama nagayaa ta'uu qaba jechuudha. Sooshaal miidiyaa irraan barteef nama ta'eef afaan kee qofa dubbateef saba kee qofa ta'eef yookaan ganda kee qofa ta'eef waan namni sun siin jedhe dhaga'uun qabdu jechuudha. Maaliif booddee miidharra kabuu si'i jechuudha. Adagaarra kabuu si'i jechuudha. Kanaaf jechuudha ijoolleen keenya jarjartanii mana xalabaatii bahuu irraa oduu of qusattanii baay'ee bareeda jechuudha. Atama fakkeenyaaf diraama 1000 takkaayyoo dalaydeetiin jetti. Madaamiin teessuun akkasii jaalatte hojii kee jaalatte amala kee jaalatte atitti tolte taanaan yaa madaam naa dabalii akkanaa yoo ati jetteen sii dabalti. Amalaan jechuudha sii dabaluu dandeessi. Kanaaf wannummaan argee isin baasee adagarra isin buusee rakkoo hedduuf saaxilamtanii isin rakkattaniif maal ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Of hubadhaa hiriyyama taateef namni kam hiriyyaa taateef hiriyyaan taatu jechuudha. Hiriyyaa laalladhaa ijoolleen keenya jechuudha. Sijjammar biyya namaa kana keessatti hiriyyaa wanni jedhamu hin barbaachisu. Hiriyyoomaaf ijoollee hin barbaadina. Waliin barbaadina hiriyyoomaaf hojiif yoo wal barbaaddan malee haala hojiitiif yoo wal barbaaddan malee hiriyyoomaaf wal barbaadu biyya namaa kana keessatti baay'ee ulfaata jechuudha. Hiriyyaa ta'ee kan wal nyaataa jiru yeroo ammaa kana hiriyyaa